Namni tokko tireedarii tokko yooniif haayer taayim fireemiin isaa 30 minit chaartii akka ta'u ta'e achirratti biyaasa isaa mirkaneeffatee xiinxala immoo anaalaayisii adda addaa gaggeessu 5 minitii irratti gaggeessee intirii konfirmeeshinii fi seetaappii isaa yookaan immoo poozishinii akka fudhatu 1 minitii irratti ta'a jechuudha. Taayim fireem allaayimentiin kun egaa maalidhaa? Haayer taayim fireem, miidiyam taayim fireemii fi loowar taayim fireem jedhanii bakka sadiitti akka qoodamuu fi bayaasii keenya piraayisiin kana booda gara kana deema jennee tilmaamni nuti qabnu haayer taayim fireemii keessatti adda baafnee miidiyam taayim fireemii keessatti immoo xiinxala gaggeessinee loowar taayimii fireemii keessatti immoo intirii konfirmeeshinii keenyaa fi seetaappii nuti barbaannee kan nuti tireedii itti fudhannudha jechuudha. Kanaafuu koonseptii waa'ee kanaa gaafa fageenyaan kalaaluu ta'a jechuudha as keessatti. Fakkeenyaaf namni tokko tireedarii tokko yooniif haayer taayim fireemiin isaa 30 minit chaartii akka ta'u ta'e achirratti biyaasa isaa mirkaneeffatee xiinxala immoo anaalaayisii adda addaa gaggeessu 5 minitii irratti gaggeessee intirii konfirmeeshinii fi seetaappii isaa yookaan immoo poozishinii akka fudhatu 1 minitii irratti ta'a jechuudha. Yommuu tarii haayer taayim fireemiin inni baay'isitti fudhate yookaan haareetii isaa itti murteeffate 2 haawarii fi 3 haawarii ta'ee loongi terminii taayim fireemiin isaa 2 haawarii fi 3 haawarii yoo akka ta'u ta'ee fi miidiyam termiin isaa immoo 30 minitii ta'ee 30 minitii irratti xiinxala adda addaa gaggeessee liquiditii leevalii point of interest kana achirratti xiyyeeffatee erga anaalaayisii gaggeessee booda intirii konfirmeeshinii fi seetaappicha kan itti fudhatu 5 minitii ta'uu danda'utu jiraata jechuudha. Yommuu akka carraa ta'ee haayer taayim fireem baay'isiin isaa yookaan immoo deeyilii baay'isiin inni bakka inni itti murteeffate 4 haawarii akka ta'u ta'e miidiyam taayim fireem inni irratti anaalaayisii gaggeessu 1 haawarii taatee bakka inni itti intirii poozishinii yookaan immoo tireedicha itti fudhatu 15 minit chaartii irratti ta'utu irra jiraata jechuudha. Yommuu akka carraa ta'ee bakka inni itti loongi termiin isaa deeyilii chaartii akka ta'u ta'e miidiyam termiin isaa xiinxala anaalaayisii irratti gaggeessu 4 haawarii taateeti bakka inni tireedii irratti fudhatu 1 haawarii ta'a jechuudha. Yoo akka carraa ta'e immoo wiikilii chaartii irratti loongi termii tireedii isaa bayaasii kan lafa kaa'atu ta'ee fi xiinxala isaa immoo deeyilii irratti gaggeessee intirii isaa kan fudhachuu qabu eessarratti jechuudha 4 haawarii irratti fudhachuu danda'utu qaba. Kanaafuu taayim fireem allaayimentiin kun egaa akka malee murteessaadha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf deeyilii chaartii irratti bayaasii lafa kaa'annee xiinxala keenya 4 haawarii irratti gaggeessinee intirii dhufeetiin 5 minitii irratti yookaan immoo 1 minitii irratti fudhadhaa yookaan jennu taate tireedii biraa keessa yookaan immoo manipuleeshinii keessa nu naquudhaan seetaappii yookaan immoo wiirreetii keenya nu jiraatti gabbuusuu waan danda'uuf taayim fireem allaayimentii sirrii fudhachuudhaan yooniif 1 minitii irratti fudhachuu barbaanne haayer taayim fireemiin keenya 30 minitii ta'uusaa 5 minitii tireedii godhuu barbaannaan 2 yookaan 3 haawarii irratti tireedii keenya xiinxaluu akka qabnu 15 minit chaartii irratti tireedii fudhachuu barbaannaan 4 haawarii irratti loongi termii tireedii ilaalachuu akka qabnu 1 haawarii irratti tireedii fudhachuu barbaannaan immoo deeyilii chaartii barbannee achirratti xiinxala gaggeessuu akka qabnu akkuma kana immoo 4 haawarii irratti tireedii fudhachuu barbaannaan wiikilii bira deemnee biyaasiin kan fakkaatu deema. Torban kanaaf tilmaamni inni maarketii kanaaf qabu garamirraa garami deemaa akka jiru xiinxala keenya guddaa wiikilii erga dalagneetii booda piraayisii chaartii gara 4 haawarii irra gad deebinee tireedii akka fudhachuu qabnu kan nutti agarsiisu ta'a jechuudha.